nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu dhaggeeffattoota koo kutaa tokko hamma kutaa shaniitti peejii koo Facebook peejii koo Pastor Dr. Masgabuu Aatuuchoo kan jedhu irratti rakkoo jireenya namaa mudatu hiikuu kan jedhu solving life's problems kan jedhu gadhiiseera amma xinnoo neetwoorkii ta'uu akkana achirratti hin barsiifneef na rakkise. Kanaafan gabaabaamatti kutaa ja'affaan asirratti gadhiisa rakkoo furuu jechuudha. Rakkoon biyya lafaarra guutee jira. Qaama rakkinaatu hin ta'in qaama hiikaa ta'uun akka nurra jiraatudha kan inni asirratti barsiisu. Kanaafi soorumaan kan wal qabatee rakkoo dhufu torban darbe kutaa shanaffaarratti barsiiseera. Amma kutaa ja'affaarratti kanan barsiisu rakkoo hiyyumaa wal qabatee dhufudha. Peejii koorra deemaa barbaada achirraan argattu amma garuu rakkoo hiyyumaa wal qabatee dhufu yeroo baay'ee ilaallee inni tokkoffaanii yaaddootu dhufa namni hin yaadda waan boriyoon akkas ta'e waan cabbaxamee waan sarkan galle yoon hojii dhaabe yoon fayyaa dhabe yoon akkas ta'e ijoolleen koo yoo akkas ta'e jedhee yaaddoo keessa gala Filiphisius boqonnaa 4:4 ilaalle garuu Phaawulos manadhaa taa'ee waan tokkotti iyyuu hin dhiphatinaa jedha baandaachaatti cinaqu waanuma tokkotti hin dhiphatinaa waan mataaf galatan waaqayyotti himata keessa laadhadhaa maleessaa jedha. Naa kanaafitu hin dhiphatinaa jedha Maatewos boqonnaa 6 gooftaa Yesuus Kiristoos duraan dursaa mootummaa waaqayyoo barbaadaa malee. Sodaan immoo yeroo baay'ee waan ijaan argamu sodaachuudha. Tarii dhukkuba keessa jira yoo ta'e rakkina biraa keessa jira wanti kun na balleessaa jedhee sodaata namni isas immoo sodaatinatu si wajjin jira jedha waaqayyo waan ta'eedhaaf sodaachuun namarra hin jiraatu. Yeroo Saa'oliif loltoonni Israa'el Gooliyaadiin baqatan sodaatanii Daawit gaafa dhaqe dhuguma nama guddaadha jedhe guddina isaanii dinaa hin goone garuu waaqayyo immoo isa caalaa guddaadha jedhe. Iyyaasuuf Kaalebis warra 12 gaadduun naqanii basaasanii deebi'an keessa warra 10 jarri ciccimoodha gurguddaan isaan biratti hawaannisa jedhanii seera lakkoofsaa boqonnaa 11 boqonnaa 12 yoo dubbisa hin argattu achirratti maal jedhan Iyyaasuuf Kaalebi dhuguma jarri gurguddaadha waaqni keenya garuu isaan caalaa guddaadha irraa simboo fuudheeraa jedhan hin sodaanne guddina isaanii eenyuun ilaalan waaqayyoon ilaalan yeroo baay'ee garuu yeroo waaqni keenya harkaa dhabamu namni yeroo hiyyeessa ta'u wanti yeroo harkaa dhabamu maal keessa galaa yaaddoo keessa galaa sodaa keessa galaa inni kun immoo jireenya namaa amantii nama harkaa fuudhaa yaaddoo biraa keessatti nama gata. Inni biraan immoo amanamummaatu dhabama yeroo baay'ee dishonesty namni yeroo homtuu harkaa dhabamu amanamuu dadhaba waaqayyoof nama fuulduratti saasaansaa sobaan wal makaa ta'a. Sooressoonnis akka kanaa yeroo baay'ee maaliif horii qabaniin yookiin namoota mootummaarra jiranii yookiin nama biraa bituu barbaadu horii garmalee kennanii gubboo kennuu barbaadu deebi'aniis horii warra hojjisiifatanii sirriitti laatanii karaa lachuutiin namooti mootii isaanii fedhii isaanii garagara malee amanamummaa dhabu. Raajii Milkiyaas boqonnaa 3:8 irratti nahattanii jedha waaqayyo. Kun soorumaaf iyyumaan qabu nahattanii waan nahattaniif isiniin guutu jedha. Yeroo baay'ee qaawwaan namatti baay'ata yeroo baay'ee gidiraan namatti baay'ata yeroo baay'ee qoromsa namatti baay'ata maaliif waaqayyoon hatuunii kan konaa kennaati qoraana ilaala yoon isin eebbisuu baadedha. Amma namni kurnaffaa kennuu dhowwata. Karaa biraa makiinaa isaa cabaa, karaa biraa fayyaa dhabaa, karaa biraa gidiraa argataa, qaawwaan itti baay'atee karaan baasutti baay'ata. Yeroo waaqayyoof nama amaname waa kennu immoo waaqayyo isaaf amanameetu waan hundumaa isaaf guuta. Kanaafitu hatuun amanamaa miti waaqayyoon hatuun nama hatuun seera ba'uu boqonnaa 2:15 irratti seenatiin jedha boomni kurnan keessatti keessumatti immoo waaqayyoon hatuun hiyyeessa guddaa nama godha. Qaba jenna namooti baay'ee sassatoo ta'anii argamu waciitutti baay'ata gitiraa meeqatti baay'ata kanaaf hiyyeessummaaf soorumaarra hin dhaabbatu waaqayyoon hatuun cubbuudha waan ta'eef mana waaqayyoo kennuun qoraana ilaala. Ka waaqayyoon ittiin qorru keessaa tokko waaqayyo sanurraa barbaadu 10 keessaa tokko laachuudhaan. Hiyyumarra dhaabbatu kun birrii 10 keessaa tokko kennuun birrii tokko keessaa isaan tokko kennuun amanamummaan waaqayyoo kennuudha. Inni biraan sadaffaa irratti gadaantummaa inferioritiitti dhaga'ama namni yeroo waa dhabu. Warra sooressaa irratti superioriitti dhaga'amaa jenna. Akka horiidha waan hundumaa bitan itti fakkaatetu olaantummaan itti dhaga'ama. Garuu warra hiyyeessotaatti immoo gadaantummaatu itti dhaga'ama. Fiilingii kanatu itti dhaga'ama. Inni kun baay'isee dogoggora. Jireenyi namaa argachuuf dhabuurra ta'ee miti. Namni waaqayyoon waan fakkaatuuf yeroo hundumaa jireenyi isaa guutuudha. Jireenyi isaa argachuuf dhabuurra kan dhaabbate miti. Kanaaf isa kana dogoggora akkasii qabachuun baay'isee vaaliyuu namaa balleessa waan ta'eedhaaf waan arganneef of ilaallee waan dhabneef immoo gadi hin ilaallu. Waaqayyotu nama jiraachisa akkaawuntira jiraates jiraachuu baates fayyaan jiraates jiraachuu baates inni waaqayyo sin jiraachisa jedhe malee
wanti gannama ilaalchisu hin jiru kun vaaluu namaati vaaluu warra biyya lafaati kun dogoggora guddaadha. Isa arfaffaarratti immoo kuni hiyyeessa sooressas kan rakkisuudha caalmaatti yumarratti waaqayyotti amanuun ittiin waan waa argatan itti fakkaata. Mee isa kana nan dubbisa. Ximotewos duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 5 irratti kakuu haaraa keessaa Ximotewos duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 5 irraa mee waan dubbii waaqayyoo jedhu walii wajjin ilaalla. Waaqayyotti amanuun keenya ittiin bu'aa tokko yookiin immoo ittiin bu'aa horii argachuuf jennee miti garuu akkasitti warri yaadan jiru boqonnaa 6 lakkoofsa 5 kan inni jedhu namoonni warri qalbiin isaanii badee walaarsuunis kana keessaa hin dhufa. Isaan immoo dhugaan waan irraa fudhatameef nama waaqayyoo ta'uun waan ittiin bu'aa argatan hin se'u. Nama waaqayyoo ta'uun ittiin bu'aa argatu bu'aa sooromaa yookiin bu'aa wayii ittiin argatu jireenya bara baraa arganneerra. Jireenya bara baraa gana arganne miti waan gooftaa Yesuus Kiristoos amanneef jireenya bara baraa arganneerra. Amma prosperity gospel kan jedhamu yoo amante hin sooromte jedhanii kan lallabanii biyya hiyyeessatti baay'atu biyya Afrikaatti baay'atu amma seena biyya keenyaatti baay'atu yoo amante yoo 1,000 laatte 10,000 argatta yoo 10,000 laatte 100,000 argatta facaasuudhaan baay'ee haamta waan ta'eef kanaaf yoo miliyoonii laatte immoo biliyoonii argatta jechuudha. Na yoo argachuu baatte yoo amantii kee rakkoo hin jira. Face movement warreen kanaa yoo fayyuu baatte amantii kee rakkoo hin jira bakka waaqayyo si fayyisira si tamanuu dadhabe. Yoo argachuu baates immoo kanaadha. Kanaaf yoo amante hin argatta hin sooromtaadha jechuudha. Walitti qabsiisanii kun barumsa dogoggoraa ilaalcha dogoggoraa waaqayyotti amanuudhaan sooromutu ta'e hundumti namaa dhufee amanu ture. Har'a islaamonni biyya arabaa baay'ee sooromanii jiru. Hattoonni cabarbaaronni sooromanii jiru. Karaa barbaadanii waliin dhahanii maaliif aduu waaqayyoo hundumarratti ba'aa jira. Bokkaan waaqayyoo hundumarratti roobaa jira. Guyyaan firdii isaa hin geenye har'a namni waliin dheessin sooroma lafarratti sirris immoo argate hin sooroma namni. Caalmaatti garuu yoo laalle biyya lafarraa warra waliin dhahanidha. Warra namoota ajjeesan warra waan baay'ee abiyuuzii godhanidha. Horiidhaan sooromanii kan jiran. Kanaafitu amantiirra dhaabbatee namni tokko amanuudhaaf sooroma kan jedhu sagalee waaqayyoo irraa hin qabnu. Amanuun keenya jireenya bara baraatti galuudhaaf. Jireenya bara baraatiif gooftaa Yesuus Kiristoos kan nu waame maqaan waaqayyoo bara baraan ulfaatu jireenya bara baraatiif nu waame lafarratti immoo garuu sin jiraachisa nu jiraachisa. Fayyaa yoo dhabame horii yoo dhabame namni yoo dhabame hundumtu yoo dhabame nu jiraachisa waaqayyo garuu dogoggorri guddaani sin jiraachisa providing si godha waan si barbaachisu siin guutaadha malee ittiin sooromta kan jedhu kanaaf amma liberation theologian bilisa baasnaa waraana lolla kan jedhu liberation theologian South America fi asuma immoo America ma USA keessatti argama maaliif black warra movement warra gurraacha irraa kan ka'e jechuudha namni waan kasiiru sagalee waaqayyootti ammameetu fudhatee ka'a. Kanaafitu biyyi hiyyeessaa immoo iyyumaan immoo jiran immoo bakka yoo kana goone yoo amanneen sooromnatti waan argatan kun barumsa akkasii dogoggora. Warra sooshaal irratti immoo calluma jedhanii immoo hawaasummaa jedhanii immoo sooshaal gospel waa'ee fayyinaa lallabanii waa'ee jireenya bara baraa lallabanii waan walitti qabamuu kana waliin hawaasummaa jiraachuuti. Garuu dhugaan isaa hongida dhugaadha kan lallabamu. Jireenya bara baraatiif nu waame yoo namni amannes yoo walitti gala namni amane immoo jireenya bara baraatti gala. Maqaan waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaafitu egaa sagalee waaqayyootiin gaafa hiikne ilaallu namooti baay'een garba ta'u birriidhaaf garba ta'u qabeenyaaf gooftaan isaanii horii ta'a. Kanaafitu Yesuus Kiristoos seexana gooftaan goone horiidhaaf gooftaadhaaf jedhe. Burqaan ammeenya hundumaas immoo horii jaallachuurraa dhufaa jedhe. Kanaafitu Maatewos 19:21 kaatanii yoo ilaaltan mucaan sooressi sun dargaggeessi suni waan qabdu hundumaa gurguriitiin duukaa bu'u jennaan horii isaa duukaa sokkee gaddaa gooftaa dhiise. Kanaafitu isin lafa garaan keessan jiru horii waaqarratti walitti qabadhaa. Horiin kee lafa jiru garaan kee immoo jiraa jedha. Naa kanaafitu baay'ee jireenya namaa irratti garba godhate namooti baay'een horii qabu sooroma qabu garuu ittiin waan godhan sooroma sanatu garba isaan godhate. Yaadda'u yoo warra jalaa badee yoo kun sana ta'e ittiin bitanii ittiin gammadanii enjoy godhaan jiraatan hamma hiyyeessa tokkollee jiraachuu hin danda'an yoo kun badee yoo kun sana ta'e yoo jedhu sanamirraa qabullee kennuuf horiillee baasuuf ittiin gammadanii jiraachuuf rakkina guddaa keessa jiraatu yeroo baay'ee garba godhata namoota baay'ee dhugaan isaa garuu kun dogoggora waan ta'eedhaaf akka dubbii waaqayyootii kasaa gaafa laalloo miti deebi'ees immoo superioritiinis inferioritiinis waan dhaalumarraa kan dhufuudha. Jireenyi ilmaan namaa waaqayyoon fakkaatee uumame waan ta'eef argachuuf dhabuurra kan dhaabbatu miti. Kan nama jiraachisu immoo waaqayyo malee horii namni lafarratti lakkaa'u miti. Eenyuutiin jiran Solomoon
baay'ee horii qaba jedha hamma daraaraa bakkee kana uffannee jedha. Baay'ee waan nyaatu qaba. Amma simbirroo waaqaallee nyaanne simbirroo waaqa nyaachise daraaraa bakkee immoo waaqayyo tuuwwise. Kanaaf isin waan tokkoo fuun dhiphatinaa inni simbirroo nyaachisan daraaraa bakkee isin uwwisaadha waan ta'eef namni argateef garmalee dhufate isa kan ga'e hin jiru. Dhumarratti meetirii malam hulatti ba'ulettii qaba. Hundumtuu waluma duukaadha. Warqeen isaa birriin isaa duukaan deema. Qullaa deemaa jira. Hara garuu sirriitti jiraachuudha malee wanti vaaluu sistemii biyya lafaa keessaa safartuun biyya lafaadha. Qabeenyaan wal safaruu, qomoodhaan wal safaruu, horiin amma argate soorumaan wal safaruu, mana gaariin jiraatu wal safaruu. Kun fara safartuu dogoggoraati. Vaaluu sistemii dogoggoraati kun. An nama Kiristoositti malee hin beeku Paawulos. Barumsa isaatti nama hin beeku, hiyyuma isaattis nama hin beeku, qomoo isaattis nama hin beeku. Nama Kiristoositti hin beekaa jedhe Kiristoosii ala kan jiru garuu nama sirrii akka hin taane yookiin immoo vaaluu hin taane hin deema waan ta'eedhaaf. Inni biraanii sadaffaan kan ilaaluun akka sagalee waaqayyootti vaaluu hin taane safartuu hin taane amma dubbadheera isa farkaa buusuutu nurra jiraata. Safartuu hin taane qabannee deemuun akka nurra hin jiraanne qabeenya lafarraa hiyyuma lafarraatiin wal ilaaluun akka nurra hin jiraanne dubbii waaqayyoo kana miti. Nama Kiristoositti beeka waaqayyoo Paawulos faan nama Kiristoositti beeku nama kan nu ilaallu waaqayyoon hin qabu yoo ta'e abaaramaadha waaqayyoon hin qabu yoo ta'e hiyyeessa namni waaqayyoon qabu garuu hundumaa qaba namni Kiristoositti amane garuu hundumaa qaba waaqayyootu isa jiraachisa. Kanaafitu waan tokko iyyuu wanti nama yaaddeessu hin jiru. Inni biraan ilaallu Ximootiyoos duraa boqonnaa 6:11 kaan yoo ilaalle nama waaqayyoo ta'uun waan guddaadha. Nuyi jireenyi nu gaabeen isa jiru waan uffannu waan nyaannu waan keessa jiraannu qabaannaan nu gaa jedhe Paawulos. Keenya bu'aan guddaadha. Nagaa jechuudha innis immoo waaqessuudha jedhe. Namooti baay'een garuu jedha Ximootiyoos duraa boqonnaa 6:11 dubbisa. Hin sooromna jedhaniitu fiiganiitu hin sooromnes karaa amantiirraa ce'anii dhiphina keessa buusanii jedha. Hin sooromna jedhaniitu waliin dhaanii fiiganiitu dogoggoran taane keessa galanii jedha. Waaqayyo kanarraa namaa eegu. Sooromichis hin arganne amantichis hin arganne karaarraa ce'anii badanii jedha. Saniif hagalu waaqayyo adaraadha yoo namatti kenname gaariidha. Waaqayyotu adaraa namatti kenna malee keenya miti nu ijoollee waaqayyo hamma nutti kennetti amanamuudha. Birrii 10 nurka jira soo ta'e tokko kan waaqayyo 1000 nurka jira ta'e yoo ta'e 100 kan waaqayyo miliyoonni nurka jira soo ta'e 100 kan waaqayyo yartuu nurka jira yoo ta'e yartuu sana keessa kan waaqayyo adaraadha malee nu argachuun irra jiraata jennee karaa malees deemne yaadan taane keessa galuun irra jiraata. Isa shanaffaratti gaafa laallu dhiphachuun yaadda'uun cubbuudha. Maatiyoos boqonnaa 6:35 isin waaqayyoon amanadha. Duraan dursaati mootummaa waaqayyoo qajeelummaa isaa barbaada. Inni biraan itti isiniif dabalama. Provide isin godha. Kakuu haaraa keessatti mana dinqii, biyya dinqii, lafa dinqii sitti kenna waan jedhan qabu. Ati waaqayyoon qajeelummaa isaa barbaade. Mootummaa isaa barbaade hundumaa. Isa biraa mootan si eebbisaadha. Bakka allaqe mana yoo barbaade, bultii yoo barbaade, hojii yoo barbaade irra sii buusaa deema waaqayyo waan ta'eedhaa fi ati dhiphachuu waan barbaachisu qabu, sodaachuu waan barbaachisu qabu. Sila kanaafan waa'ee simbirroo kaase, waa'ee daraaraa kaase. Sooressi biyya lafaa irratti amma isaarratti akka Solomoon sooressi hin kaane garuu inni illee amma simbirroo fi daraaraa bakkee hin geenye. Si yaadda'in hin sodaatin waan tokkoof isa borboriyyoo fi yaaddaa siin garuu na jiraachisaa jira. Nurraa amantii duwwaa barbaachisa. Nurraa eeyyee. Isaayaas 33:15 yoo dubbifnes isa kana ilaalla. Waaqayyotu nama jiraachisa. Waaqayyotu warroota dhuguma waaqayyoon amanatan waaqayyoo kattaa isaaniiti jedha. Warra waliin aan warra waan hundumaa keessa galan waaqayyo isaanii wajjin hin jiru. Warra dhuguma dhaabbatan waaqayyoo kattaa isaaniiti jedha. Yaaqoob boqonnaa 1:9-10 immoo wanti gannama ilaalchisu hin jiru jedha. Hiyyeessa yoo ta'e waaqayyo sooromseera, waaqayyo isa kaaseera, qabeenya waaqayyo isaa kenne, eebba waaqayyo isaaf kenne hayaaduu jedha. Yoommoo sooressa ta'es immoo akka nama hin qabneetti gad of ilaalu. Waaqayyoof ergamuudhaaf gad of qabee of ilaalu malee waan tokkoyyuu isaan yaade hin deemnii jedha. Kanaaf 8 dhumaarratti hiika sagalee waaqayyoo kan nuu ta'u waa'ee waaqayyoo gaafa yaannu ittiin waa argachuuf ittiin waa dhabuuf akka hin taane jireenya bara baraatiif nu waama. Jireenyatti nu waama. Jireenya bara baraa qabna. Mana nuu qopheessuu dhaqe, iddoo nuu qopheessuu dhaqe gaafa sana deebi'ee dhufee nu fudhata. Namoota waaqayyoo isa kanaadha malee lafarratti ittiin horii argadha. Horiin dhaba jennee immoo deebi'ee immoo ittiin wangeela lallabuudhaan sagalee waaqayyoo micciiruudhaan ittiin bu'aa argachuu ittiin horii argachuu miti. Bu'aan bu'aa caala lubbuun mootummaa waaqayyoota akka galu gochuudha. Namoota gara mootummaa waaqayyootti waamuudha. Namoota badiisa bara baraa cubbuu bara baraa keessaa baasuudha. Namoota si ol gaannam keessaa baasanii Kiristoositti amananii jireenya bara baraa argachuudha. Jireenya bara baraa gaafa nama argatu hunduma isaatiin namni guutuu ta'a. Waaqayyotu nama jiraachisa. Namni gaafa amantii qabaatu waaqayyotti gammada. Waaqayyo immoo gaafa namatti gammadu namni humna argata. Amantii malee immoo waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Kanaafitu waa'ee hiyyeessaa miti waa'ee sooressaa miti. Waaqayyo hiyyeessaaf sooromatti nama gooftaa Yesuus Kiristoos hin qabnetu hiyyeessa.
nama gooftaa Yesuusin hin qabnetu abaaramaadha. Adiis gurraachas yoo ta'e. Namni gooftaa qabu eebbifamaadha. Namni gooftaa Yesuus Kiristoos qabu hin jiraata. Waaqayyo korsee jiraachisa. Kanaaf yaaddoon barbaachisu, sodaan barbaachisu, dhiphinaan barbaachisu waan hin taane keessa galuun barbaachisu. Waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifamaa. Vaaliyuun kiristiyaanatti miti waan dhumaa ilaala kan jedhu immoo yeroo biraa deebinee walii wajjin ilaalla. Waaqayyo sinaa eebbisuu eebba keessa galaa nagaa Waaqayyootiin. Bye bye.